Dubartiin haadha. Dubartiin obboleettiidha. Dubartiin haadha warraati. Dubartiin waan hundaati. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota VTV. Guyyaa har'aa guyyaa dubartootaa sababeeffachuun qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Biyyoota Awurooppaatti yeroo jalqabaaf guyyaan dubartootaa yookiin Maarch 18 kan dhaabbate akka lakkoobsa warra Awurooppaa bara 1910 biyya Deenmaark magaalaa Kooppaangitti konfiraansii sooshaalistii dubartootaan adeemsifamaa ture irrattidha. Yaada kana kan dhiyeessite falmituu mirga dubartootaa lammii Jarmanii kan taate Kiliiraa Zaatiikiin dubartii jedhamtudha. Dubartiin kun yaada isheen kaafteen dubartoonni 100 ta'an biyyoota 17 irraa dhufaniin sagalee guutuudhaan mirkaneessaniiru. Ergasii booda ayyaanicha yeroo jalqabaatiif biyya Jarman, Oostiriyaa, Siwiizerlaandii fi Deenmaarkitti yeroo jalqabaaf gurraandhala 29 bara 1911tti kabajama. Ayyaanni kun dubartoonni guyyaa kana wantoota adda ta'e hojjetan kan itti yaadatamanii fi akkasumas walqixxummaa, loogummaa fi ilaalcha dubartootaaf qaban guyyaatti hir'isanidha. Yeroo jalqabaatiif gamtaan Sooviyeet bara 1917 ayyaana uummataa taasisuun labseera. Bara 1921 keessa immoo sadarkaa idil-addunyaatti gurraandhala 29 yookiin Maarch 8 fudhatee jira. Akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1977 keessa mootummoonni gamtoomanii guyyaa kana gurraandhala 29 yookiin Maarch 8 guyyaa dubartootaa addunyaa akka ta'u labsee jira. Labsii kanarrattis waggaa waggaadhaan dubartoota kabajuu fi beekamtii kennuun akka yaadatamu taasisee jira. Guyyaan dubartoota addunyaa kan filatame biyya New York gurraandhala 8 bara 1857 hiriira nagaa adeemsifameen wal qabatee yeroo ta'u yeroo sanatti dubartoonni sa'aatii 16 dhiironni ammoo sa'aatii 10 qofaa kan hojjetan ture. Dubartiin amaana rabbiitti jabeessi jabaan. Yeroo sanatti dubartoonni seera biyyattii keessatti ilaalcha guddaan hin kennamuufi ture. Kanaan wal qabatee hiriirri nagaan gurraandhala 29 yookiin Maarch 8 biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa irratti cimaa dhufeera. Ka'umsi guyyaa dubartootaa kun biyyi Ameerikaa guyyaa dubartootaa haala adda ta'een akka kabajju ishee taasiseera. Biyyoota Ameerikaa fi Laatiin keessatti guyyaan dubartootaa akkuma ayyaanotaa akka guyyaa haadhotaa, guyyaa hojjetootaa yookiin guyyaa jaalleewwanii haala wal fakkaatuun ni kabajama. Kunis dubartootaaf kennaa abaaboo kennuudhaan jajjabeessuu fi walqixxummaa isaanii fi dandeettii isaanii akka agarsiisan isaan jajjabeessa. Akkuma biyyoota kaanii biyya Hindiitti guyyaan dubartootaa haala adda ta'een ni kabajama. Yeroo jalqabaatiif akka lakkoobsaa warra Awurooppaatti bara 1975 kan kabajamu eegalee fi bara baraan haala ho'aa ta'een ayyaana kana simatti. Biyyi kun Maarch 8 yookiin gurraandhala 29 dubartoota jijjiirama biyyaa irratti shoora olaanaa taphatan akka guyyaa dhaloota isaaniitti fudhachuun kabaju. Kanaanis dubartoota muummee ministeeraa yeroo jalqabaa turan, dubartoota tola ooltummaa irratti hirmaatan, dubartoota yeroo jalqabaaf sirboota baasanii fi jijjiirama afaan Hindii irratti fidanii fi kan kana fakkaatan dubartoota baay'ee ta'an yaadachuun akka guyyaa dhaloota isaaniitti kabajuun dabarsu. Gara biyya keenyaattis yeroo deebinu ayyaanni kun haala ho'aa fi adda ta'een kabajama. Sadarkaa mana barnootaattis ta'ee sadarkaa dhaabbata olaanootti dubartoonni dandeettii qaban akka mul'isanii fi jecha ni dandeenya jedhamu akka dhugoomsan isaan taasisa. Kanuma sababeeffachuunis daandiin xiyyaara Itoophiyaa garee guutuudhaan dubartootaan hoogganamuudhaan balalliisaa gara Waashingtan DC'tti taasisa. Yaashee fakkaattii as fiddee hiddallatii yaastuu, yaashee mana guuttee hortee gabbobbaastuu. Giiftii haadha malaa, giiftii haadha namaa, warshaan dhala namaa anaafisi keessaa. Wixinee jireenyaa yaashee harki ogeessaa, raagduu deemsa borii kan har'aaf kaleessaa. Haadha siiqqee araarsituu ishee duudhaa dagaaksitu. Wanti dachee kanaa bu'aa bayii hedduun laafessaan mogolee,
Malakkee miliqee imaluu hin danda'u tarkaanfii tokkollee. Yaashee ba'aa alaaf keessaa ofirratti feetu. Yaashee dadhabbisuu qattee lagamee qaceetu. Arjaa hundaaf qooddee ofii sooma teessu. Ishee hamaa jalaa ruuqa nama keessu. Guyyaan tokko qofti hin ibsu seenaa kee kabaja kee deesse. Walumatti qabee baga guyyaa har'aa kabajachuuf geesse. Walumatti qabee baga guyyaa har'aa kabajachuuf geesse. Dubartiin amaana rabbiitii jabeessi gabaatu. Kabajni dubartoota addunyaa maraaf haa ta'u. Horaa bulaa. Dubartiin